Ethiopia keesati namni dabalata saddeeti vaayirasii Coronana qabamuun mirkanaa'e. Ministeerri fayyaa akka beeksisetti sa'aatii 24 keessatti namoota 447 fi qorannoon taasifamee jira. Kanneen keessaa namoota 8 irratti vaayirasiin Corona argamuu ministeerichi beeksisee jira. Namoota vaayirasichaan qabaman keessaa 5 lammiilee Ethiopia yommuu ta'an kanneen keessaa namoonni 3 kan biyyoota alaa hin deemnee fi nama vaayirasichaan qabame waliin hariiroo kan qabanii jedhamee jira. Lammiin Ethiopia biroo vaayirasichaan qabamisi kan biyya alaa hin deemnee fi garuu ammoo haalli hojii isaa saaxilamummaa kan qabu ta'uu himamee jira. Kanneen hafan 3 lammiilee biyyoota alaa Biriitaaniyaadhaa dhufanii qofaatti baafamanii hordofamaa turan akka ta'e ministeerri fayyaa beeksisee jira. Kan hordofuunis lakkoofsi namoota Ethiopia keessatti vaayirasii Coronaan qabamuun mirkanaa'ee 82 gahee jira. Tamsa'ina vaayirasii Corona irratti hubannoo uummataa fooyya'aa dhufus ammas of dagannaa guddaatu mul'ataa jira jedhu jiraattonni godinaalee Oromiyaa garaagaraa. Mootummaan dhimma kana irratti xiyyeeffannoo kennee hojjechuu qaba jedhamee jira. Leelaa Jibriil dabalatasaa qindeessiteetti. Virus is a tiny package of genetic information. Vaayirasiin Corona addunyaarraa lubbuu namoota hedduu galaafachuu akkuma itti fufetti jira. Akka addunyaatti nama miiliyoona 2 siqu kan qabe yoo ta'u, haaluma kanaan Itoophiyaa keessatti namoonni 80 ol vaayirasii kanaan qabamanii hanga ammaa namoonni 3 lubbuu isaanii dhabanii jiran. Haalata tamsa'ina vaayirasii Corona ittisuuf bakka takkatti gabaan akka duriirraa jijjiiramaa dhufuutu himama. Akka jiraattonni godinaalee Oromiyaa garagaraa OMN fi yaada kennan ja'anitti haalli bittaa fi gurgurtaa duriirra fooyyee qaba. Namoonni meetira 2 walirraa hiiqee jiraachuu dubbatan. Namoonni akka walirraa hiiqaniif bakki gabaatis akka mijaa'e OMN itti himan. Gabaan bakka tokko bimma adda fagaatanii meetira 2 adda fagaatanii haala gaarii wal bitaa jiranii sirriitti bakka adda fageenyan sirriitti bakka wal bitaa jiranii rakkoo uumuu hin jiru. Eeggannoo sirriitti bakka itti banii isin Corona akka jiru waan akkanaa nama mudataa. Adda fageenya meetira 10 yookaan meetira 2 adda fagaatati. Iddoo gabaa gurgurtullee sirriitti adda fagaatanii kabilatullee bakka adda fagaatee meetira 2 akka sanii bitataa jira akka naannoo keenyatti garuu. Hanga tokko kadwaanirra erga barattoonni yuunivarsiitii fi ijoolleen kolleejjii irraa galtee waliin gurmaa'anii hubannaa hawaasaa kannanii hawaasni hubannaa horachaa dhufee jira. Dabalataanis immoo bulchiinsi magaalaa Raantana magaalaa iddoo duraan magaalaatti meeshaawwan irraa bitanii gurguranii fi kuduraa fi muduraatti gurguran gara istaadiyeemiitti jijjiiree hanga tokko fooyya'insi ni jira. Hawaasni illee hubannaa akkachaa jira. Gara lixa Oromiyaatti immoo jijjiirama tokko malee gabaan akkuma duritti akka itti fufe himan. Walirraa fagaachuun hawaasa keessa akka hin jirre dubbatanii jira.